Jaalattoota hordoftoota keenya chaanaalli keenya Ofiifoo Keem Education jedha. Ofiifoo Keem Education kana jalatti barnoota keemistirii kutaa 9ffaa hanga 12ffaa mata dureelee adda addaa, gaafiilee adda addaa, workshiiteelee adda addaa ni argattu. Kanaafuu chaanaalli keenya barnoota keemistirii irratti kan xiyyeeffatee fi barnoota iddoo barattootaaf hedduu hin galle addaan baasee kan qaceellotti ibsudha. Kanaafuu gaafii yaada yoo qabaattan komentii nu godhuu qabdan. Kanaafuu chaanaala keenya share, link, subscribe, follow gootan chaanaala keenya jalatti barnoota keemistirii bifa adda addaatiin hubachuu ni dandeessan jechuudha. Kanaafuu bu'aa barbaaddan san galmeessuun ni danda'ama. Kanaaf yaada gaafii yoo qabaattan komentii nu gootanii mata dureelee isin dhibe silaa irratti akka nu dubbatamu jettan hunda yaada keessan komentiidhaan nu kennitan ni fudhanna. Mata duree san laallee isinii kan dhiyeessinu ta'a jechuudha. Har'a ammoo mata dureen molecular geometry and the chemical bonding theory kan jedhuun dhufnee jirra jechuudha. Kanaaf akkuma danaa kanarratti agartan danaalee asirra jiru kana akkuma agartan molecular geometry and the chemical bonding theory isa jedhu laallaa jechuudha. Kanaafuu akkuma maqaan isaa mul'atu yookaan we know from various experiments that molecules have different structures. Akkuma eksperimentiilee adda addaa yaaliilee adda addaa irraa ilaallutti molekuloonni adda addaa caasaalee dhaabbata mataa isaanii kan qaban jechuudha. Caasaalee dhaabbata mataa isaanii kan qaban jechuudha. That is, the atom of molecules have definite position relative to one another in three-dimensional space jechuudha. Kanaafuu iddoolee itti argama yookaan wal duraa duubaan akkaataa taa'umsa isaaniitiin 3-dimensional space yookaan ammoo 3D yookaan feesii sadiin jechuu XYZ kan qaban jechuudha. Kanaafuu consider two molecules moleculoota lama laallu. For example, boron trifluoride and phosphorus trifluoride isaan jaa'u kan haalaallu jechuudha. Kanaafuu boroniin garee sadaffaa keessatti argama. Phosphorasiin garee torbaffaa keessatti, fluoriniin garee torbaffaa keessatti argama. Boron trifluoride fi phosphorus trifluoride isaan jennu haalaallu jechuudha. Both have the same general formula. Isaan lachuutu general formula wal fakkaatu qaban jechuudha. Kaan BF3 dha, kaanis PF3 qaban jechuudha. Molecular formula general formula wal fakkaatu qaban jechuudha. Kanaafuu isa kana maal jennaanii AX3 jechuudha. AX3 jennaan jechuudha. But their molecular structures are very different. Garuu caasaan molekula isaanii baay'ee adda adda jechuudha. Baay'ee adda adda. Fakkeenyaaf akkuma fiigarii 10 tuqaa takka irratti mul'atu. Boron trifluorides planar. Boron trifluoridiin planarii boca planarii qaba jechuudha. Boron trifluoridiin boca planarii qaba jechuudha. Gizee laallu boca planarii qaba or flat jechuudha. Boca battee qaba. Bondi angiliin isaa ammoo maali? 220 jechuudha. 220 jechuudha. Boron trifluoride jechuudha. The geometry or general shape of the BF3 molecule is said to be trigonal planar. Trigonal planar jennaan jechuudha. BF3 kun said to be trigonal planar qabda jechuudha. Boca sadii qaba waan ta'eef jechuudha. 3D qaba jechuudha. Trigonal because the figure described by imaginary line connecting the F atoms has 3 sides jechuudha. Imaginary line yookaan laayinii hin mul'anne kan akkana samii keessa laaluun habbaa sadiin wal qabatee jira jechuudha. PF3 kun sanaafuu maali? Trigonal planar jedhamuu danda'ame jechuudha. Line connecting the F atom has 3 sides. Laayiniin F dhaan wal qabatee jiru kun jechuudha. Sarara sadii wal qabatee jira laal. Isa sarara sadii wal qabatee jiru kana jechuudha. Isa sarara sadiin akkana waliif finne imaginary laayinii asitti barreessine kana jechuudha. As triangle. And also atoms has 3 sides. Phosphorus trifluoride laallu. Phosphorus trifluoride is non-planar. Boron trifluoride non-planaridha. Phosphorus trifluoride garuu non-planaridha jechuudha. And the angle between any two PF bond is 96 degree jechuudha. Bondiin isaa kan 120 phosphorus trifluoride immoo 96 ta'a jechuudha. If
you imagine line connecting to the fluorine atoms. This line and those of the PF bond describe a pyramid with phosphorus atom at its apex. The geometry of the PF molecule is said to be trigonal pyramidal jennetula. Trigonal pyramidal jen. Khanamo mali trigonal planary da. BF3 trigonal planar gisee ta'u PF3 namo mali trigonal pyramidal jenna jechuudha. How do you explain such different molecules geometry? Akkamitti ibsuu dandeenya? Geometry moleculoota adda addaa kana. Subtle difference in structure also possible. Consider the following molecule structural which differ only in the arrangement jechuudha. Moleculoota tokko tokko wal fakkaatan ka arrangementiin isaanii qoftiin arrangementiin atomii isaanii qoftiin adda adda ta'e jechuudha. Such molecule are referred to as isomers warra jennuun. Isomer warra jennuun. Molecular formula wal fakkaate structural formulaan gaafa adda adda ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf laal isaan kana haa ilaallu. Cis 1,2 dichloroethene. Trans 1,2 dichloroethene jechuudha. Isaan kun lamaan maali? Caasaan isaanii yoo ilaalle wal fakkaataadha jechuudha. Caasaan isaanii lamaan wal fakkaataadha. In cis compound both hydrogen atoms are on the same side jechuudha. Cis jechuun maali? The same side jechuudha. The same side. Atomoota boca wal fakkaataa roga wal fakkaataa irra jiran jechuudha. Trans jechuun ammoo maali? Atomoota roga adda addaa irratti argamuu danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf hydrogen roga tokko irra jiran. Kanaafuu cis jenna yeroo kana jechuudha. Achi gamsitti ammoo maali? Hydrogen boca adda addaa irra jiran. Yeroo kana trans jenna jechuudha. They are on opposite side warra opposite irra jiran jechuudha. The structural formula